السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوتا خو شير لايك سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني خمسايس جرجرتو الرنتنا سنو تولوسا بارك خيسة جرا الرا قويا ألدا جولاي خدا سدي قويا ألدا جولا جولاي خدا سدي الرا تولوسا بارك جرا Sadiiro gaafiidhaaf qaba Tolosaa paarkii Awustiraaliyaa isaan dhufe maqaan Tolosaa jedhama jechuudha. Tolosaa paark Tolosaa paark kuni iddoon tuni Awustiraaliyaa magaalaa Hobaa Isteet Tasmaaniyaa keessatti argamti. Hayaa nuyaasa akkasitti isiniin garsiisaa akka gaariidhatti kaangaarollee isiniin garsiisa irraan tana waa hedduudha waliin daawwannaa asumarratti ammas jidduudhaan beeksisaa isinitti himuu kan hin barbaadu Hamzaa koo wanni YouTube kiyya subscribe godhaadha yeroo gabaabduu booda haala jiruuf jireenya haala adeemsa Awustiraaliyaadha kaniin irratti isin barsiisu ta'a akkasii viidiyoo share like godhaadha YouTube kiyyaa subscribe godhaadha Tolosaa paarkiin tana fakkaatti kun har'a faamiliidha wajjin Tolosaa paarkii dhufnee as keessa jirra Sadiiro Tolosaan kuni moggaasni Tolosaadha maqaa Oromoodhaati wanni eessaa dhufe dhiiroo akkamitti maqaa kana bakka kanatti moggaasanii ajaa'iba shimbirroolee gosa hedduudhaa fi akkasuma kaangaaroo qabeenya Awustiraaliyaa kaangaaroo jedhaniini rafu jirti gaamma kaangaaroon amma nu bira beeytanii guyyaa sa'a 3 kaangaaroon amma ni rafti sa'a tana akkasitti jirra irra namoonni maatii fudhatanii tas dhufanii shimbirroolee gosa babbareedduudhaas jira koota eessa deemtan asiin baanaa koota faranjiin beeyta guyyaa ladaa kana maatii walitti qabatteeti asin dhuftee bashannantii nutiis akkasittiin afaana bu'aadha barreeffama seenaarra jiruu fi barreeffama isiidhaatiis asumaaniin isin garsiisa Anyway, Tolosaa parking kana fakkaatti. Share the road. Gaara jalatti argamti mas parking tuni. Amma karaa irra jirru kun karaa makiinaadhaatii fi karaa saayikilaati. Karaan namaa oliisanii gaara lama hedduudha jirti. Shimbirroota maal janiinsa biyya teenyatti mee asisiniif fidu. Sololiyaa daasa Sololiyaa soolaa boru eeysaan oola akkas jaaniime kaangaaroon galgala gaa kana hunda guutteeti asii gayyaati laa gaara kana jala gayyaati kaangaarooni as ammoo sololiyaa faadhaa jira Sololiyaa soolaa boru eeysaan oola akkasiisa irraa achiin istaadiyoodha akkasiiti hedduun isin daawwachiisa tatanaan irra dhiisaa jeebar hedduun isin daawwachiisa tatanaan irratti dhiisaa jee akkasii
shimbirroo gosa addaati jira ammas. Tolosaa Paark. Lafti tunuu teenya ta'uun ooltu gartanii uummata keenya. Laftummaan tunuu waan morminuun wareegamaa istireetiitu Tolosaa tana dura jira ammas. Wareegamaa istireet. Ajaa'ibaa mi? Waluma keessa argattinaan tuniisi. Ono karaa olii fi karaa gaditti gama saniin istaadiyooma isiidhaati. Karaa makiinarraa maqaa akkasitti nuti maantalarraa bahu jirra. Namoonni tokko tokko immoo maantalatti seenuudha jiran. Kun ammaan tanatti seenu jira. Kun ammaan tana irraa bahuudha jira. Kunoo barreeffama kanaas mee sirriin laalaadha. Moo anaat dogongore moo? Kunoo maal jedha? Tolosaa Paark jedha. Tolosaa Paark. Gartanii kunoo.